Yaar kafuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Meedaa Neetwoorkii odeessaalee keenya kan guyyaarraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turus ana Boonnoo Waabekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Odeessaalee keenya guyyaa har'aatiin mata duree jalqabaa keessatti kan qabanne waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan garaagaraa keessatti kaadhimamtoota waraana haaraa siyaasaa fi waraana leenjisiisaa ture eebbisiisee jiraachuus odeeffannee jirra. Odeessaalee keenya lammaffaatiin xiyyaarri Itoophiyaa yeroo lammaffaaf qilleensa Somaaliyaa irratti walitti bu'uurraa akka baraarame ibsamaa jira. Akkamii fi eessatti kan jedhus wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya itti aanuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti namoonni 764 dhukkuba busaatiin du'aniiru jechuun beeksisee jira. Dhaabbanni kun odeeffannoo kana eessaa argatee fi akkamitti kan jedhus wantoota qindeeffanne irraa isin biraan geenya. Mata duree keenya xumuraatiin Oromiyaa keessatti waraanni bilxiginnaa qe'ee fi qabeenya uummataa abiddaan barbadeesse isa kaan immoo saamaa jiraachuus odeeffannee jirra. Odeessaalee keenya kanneen wantoota odeeffanneef qindeessine irraa isin biraan geenya. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Radeebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Meedaa Neetwoork. Odeessa keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan garaagaraa keessatti kaadhimamtoota waraana haaraa siyaasaa fi leenjii waraanaa leenjisiisaa ture eebbisiisee jiraachuun ni beekama. Guyyaa kaleessaas waraanni bilisummaa Oromoo loltoota haaraa eebbisiisaa akka jiru mata duree gabaabduu tokko isin biraan geenye ture. Haaruma kanaan loltoonni leenjii waraanaa zoonii kibba bahaa, zoonii kibbaa fi zoonii giddu galeessaa keessatti kaadhimamtoota haaraaf kennamaa ture xumuruu isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo loltoota haaraa waadaa qabsoo seenaniin dirqama itti kennuuf bobbaanii jiraachuu miidiyaaleen adda bilisummaa Oromoo waboon ibsaatii jiru. Haaluma kanaan qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo eebba kanarratti argamuudhaan haasaa taasisanii jiru. Kanaaf isin warreen waraana bilisummaa Oromoo taatanii eebbifamaa jirtan naamusa qabsaa qabatanii ergama bilisummaa uummata Oromoo fiixaan baasuuf hojjechuu qabdu jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaas kaadhimamtoota haaraa leenjii siyaasaa fi waraanaa kennaafi ture eebbisiisuun dirqama itti aanuuf bobbaasuusaa ragaan GMN qaqqabee ni mul'isa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa keessa socho'uus kaadhimamtoota haaraa mooraa leenjii gargaraa keessatti leenjisaa ture eebbisiisuusaa odeeffanneeti jirra. Kaadhimamtoota haaraa kanaafis barnoonni siyaasaa, naamusa waraana bilisummaa Oromoo, qajeelfamoota sagantaa siyaasaa, seenaa Oromoo fi haala Itoophiyaa irratti kennamuufiin ga'umsa qaamaa fi tooftaa waraanaa irratti shaakalliin dirree kennamee fi jiras jedhamee jira. Akka gabaasa miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo waboo obsaa jirutti dhiphachuun dirree siyaasaa fi cufamuun qabsoo karaa nagaa daandii qabsoo hidhannoo biyyattii keessatti heddummeessuu xiinxaltoonni siyaasaa kan himaa jiran ta'uunsaa ni beekama. Haa ta'u malee gareen mootummaadhaan ijaarame waraana bilisummaa ofiin jedhu uummata dararaa jiraachuunsaa ni beekama. Gama biraatiin mootummaan naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti waboo deeggartan soortan da'oo taataniif jechuun ajjechaa hidhaa fi buqqeensa uummata irratti raawwataa jiraachuu ragaaleen GMN qaqqaban ni mul'isu. Namoonni danuun qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabduutiin caasaa gandaa, poolisii, raayyaa ittisa biyyaa fi qaamota mootummaa birootiin ajjeefamaa akka jiranis ragaaleen dhaabbata namoomaa ni mul'isa. Uummanni Oromoo wal waraansi kun karaa nagaan akka furamuuf iyyaa turus shira mootummaan dalageen mariin araaraa marsaa lamaaf gufateetii jira. Gufachuu qofa immoo osoo hin taane akka lammuu hin milkoofnetti mootummaan Itoophiyaa ajajoota waraana bilisummaa Oromoo akka biyya hin seenneef danqaa kaa'uunsaa ni yaadatama. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hundumaa keessatti sadarkaa ganda hanga jedhamuun danda'amutti loltoota isaa bobbaasuudhaan kanneen haaraas leenjisuudhaan waadaa waraanaa fi waadaa naamusaa seensisuudhaan dirree qabsoo Oromootti makee jiraatummaa Itoophiyaatiif oduu baay'ee gaddisiisaadha. Uummanni Oromoo mootarii yeroo jalqabaatii fi sadarkaa isa madaaluun haala isa madaaluun eegduu sirna isaa hedduu impaayira isaa waan argate natti fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo dur biyya akkasii laga akkasii naannoo akkasii fi gaara akkasii keessa jedhamee yaadamu amma dachee Oromiyaa kutaa gandoota hundumaa keessattis waraanni bilisummaa
Oromoo buufata qaba, teessoo qaba, dirree leenjii qaba. Kuni uummatummaa Itoophiyaatiif oduu gaddaati, uummata Oromootiif immoo oduu boonsaadha. Seenaa qabsoo hidhannoo Oromoon waggaa 50 taasise keessatti sadarkaa kanatti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo amma kana babal'atanii hin beekanu. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana dachaa hedduudhaan dabaluudhaan waraana mootummaatiin jala akka gituuti kan inni ga'eetu jiru. Kuni uummata Oromootiif oduu gammachuuti, baga gammaddanii isiniin jenna. Mata duree keenya ittaanuun xiyyaarri Itoophiyaa yeroo lammaffaadhaaf qilleensa Somaaliyaa irratti walitti bu'iinsarraa akka baraarame ibsamaatii jira. Dilbata darbee xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa fi daandiin qilleensa Emirates daangaa qilleensa Somaaliyaa keessatti walitti bu'uurra ga'anii hanga xiqqoof akka oolan BBC'n gabaasaatii jira. Xiyyaaronni kunneen walitti bu'uurra kan ga'aniif sababa Somaaliyaan ajaja ifa hin taanee fi dogoggora kenniteef ta'uu abbaan taayitaa Civil Aviation Somaliland komateetii jira. Abbaan taayitichaa xiyyaaronni lamaan balaa isaan mudachuuf turerraa kan hafan tumsa to'attoota tiraafikaa daandii qilleensaa Somaalilaandii fi tarkaanfii qajeelaa fi si'ataa balalistoonni xiyyaaraa Itoophiyaa fudhataniin hafuusaa ibseetii jira. Marsatiin to'annoo balalii xiyyaaraa kan ta'e Flight Radar 24 irraa akka mul'isutti battala taateen kun mudatu xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 Finfinneerraa ka'ee ol ka'iinsa faana 37 irratti gara Indiyaa Bengaluru balali'aa akka ture ibseetii jira. Yeroo wal fakkaatutti xiyyaarri Emirates Boeing 77 ol ka'iinsa wal fakkaataa yookaan faana 37 Nairobi irraa gara Dubai balali'aa kan ture yogguu ta'u battala taateen kun mudatetti xiyyaarri Itoophiyaa ol ka'iinsa isaa gara faana 39tti ol siquun balaan mudachuuf ture hambiseera jedhameetii jajamaatii jira. Somaaliyaan sababa siyaasaaf xiyyaara Itoophiyaa balaarra buusuuf yaalaa akka jirtu mootummaan Itoophiyaa himateetii jira. Haaluma wal fakkaatuun baatii tokko duras xiyyaarri Katarii fi sararri qilleensa Itoophiyaa jechuun xiyyaarri Itoophiyaa dacheedhuma Somaaliyaa irratti walitti bu'uurra ga'anii turanii sadarkaa walitti bu'uurra ga'anii to'attoota balalii qilleensaa Somaalilaandiitiin kan baraaraman akkasumas balalistoonni xiyyaara Itoophiyaa kun ga'umsa olaanaa qabaniif xiyyaara sanas hambisuu balaa uumamuuf ture sanas hambisuuf danda'aniiru jedhameetu jajamaati jiru. Gochaan dilbata dheengaddaa raawwate kun gochaa yeroo lammaffaadhaaf baatii tokko keessatti raawwatedha. Somaaliyaan erga Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee ulaa galaanaa mallatteessanii booda Itoophiyaa yakkaan barbaadatee jirti. Amma immoo sararri xiyyaara isee sararri qilleensaa isee balaan akka samudatuuf qilleensa gubbaatti xiyyaarota biroo wajjin walitti buusuudhaaf jedhamaatii jira. Somaaliyaan gocha baatii darbe keessa raawwatte kana haalteetii jirti. Mootummaan Itoophiyaa immoo amaneetii jira. Sararri qilleensa Kataris amaneetii jira gochi sun raawwatamuusaa. Somaaliyaan garuu balfitee yookaan haalteetii jirti himata jira kana. Haa ta'u malee dilbata dheengaddaa kana wanta mudate kun yeroo lammaffaa waan ta'eef gama mootummaa Somaaliyaatiinis wanti himamee jiru. Garuu gochi Somaaliyaan taasisaa jirtu kun balaa guddaa qabudha. Xiyyaarri imaltoota hedduu baateeti kan inni deemu. Sababa siyaasaa sababa wal morkii siyaasaa Itoophiyaa waliin qabduuf jecha namoota of amananii balalistootatti of amanuudhaan qilleensa gubbaa balali'an gubbaa sanummoo xiyyaarota lama walitti buuste balaa uumuuf Somaaliyaan tattaaffataa jirti. Kun gocha baay'ee nama yaaddessuu fi baay'ee saalfachiisaadhas jenna. Somaaliyaan Itoophiyaa irraa dhimma ka qabdu yoo taate tarkaanfiiwwan garagaraa fudhachuu dandeessi. Tarkaanfii dippiloomaasii fudhachuu dandeessi. Tarkaanfii waraanaa fudhachuu dandeessi. Garuu sarara qilleensaa gubbaatti xiyyaarota lama namoota umaayyuu siyaasarraas jilbarraas bilisa ta'an xiyyaarotaan baatamanii deeman walitti buustee lubbuu namoota hedduu balleessuudhaaf yaalaa jirti Somaaliyaan. Kanaan immoo bu'aa siyaasaa maalii akka argattu hanga hunaatti wanti beekamu jiru. Mata duree keenya ittaanuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti namoonni 764 dhukkuba busaatiin du'aniiru jechuun beeksiseetii jira. Akka ibsa waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa OCHAatti Itoophiyaa keessatti naannoowwan Oromiyaa, Amaaraa, naannoo Kibba Lixaa, Gaambeellaa fi kanneen biroo weerara dhukkuba busaa kanaan miidhamaa jirus jedheetii jira. Kana malees dhibeen gifiraa aanaalee 71 keessatti mudachuu fi baatii guraandhalaa keessatti qofa namoonni 315 dhibee kanaan du'uu gabaasisaa ibseetii jira. Mootummaan Itoophiyaa weerarri dhibee busaa fi weerarri dhibee koleeraa kun naannoo Oromiyaa keessumattuu naannoo Oromiyaa Lixaa fi Oromiyaa Bahaa kana akka weeraraa jiru qubanii qaba. Garuu tarkaanfii fudhachuurraaf qusatee jira mootummaan Itoophiyaa.
Godinaalee arfan lixa Oromiyaatti argaman keessatti dhibeen busaa namoota hedduu galaafata akka ture ni beekama. Gama biraatiin godinaalee Harargee fi akkasumas naannoo Hararii keessatti dhibeen gifiraa kun namoota hedduu akka weeraraa jiru. Keessumaa daangaalee naannoo Hararii fi Harargee daangessan gidduutti namoonni hedduun gatii lubbuu kaffalaa akka jiran kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa haaluudhaan dhibeen kun hin jiru daddarbaa miti jechuudhaan tarkaanfii fudhachuudhaaf qusateeti kan lubbuun namoota hedduu gaagaamanii. Garuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun miidhaa guddaan akka qaqqabaa jiru dubbataati jira. Walumaa galatti biyyattii keessatti namoonni 42,000 ol dhibee kanaan kan qabaman hoggaa ta'u naannoleen haalaan miidhaman Oromiyaa, kibba lixa Itoophiyaa, naannoo Somaalee, Amaaraa fi kibba Itoophiyaa ta'uusaa ibsee jira. Ochaani gama biraatiin buqqaatonni godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti argaman haala yaaddessaa keessa jiraachuusaas ibsee jira. Ibsi Ochaa kuni aanaalee 25 godina Arsii keessatti argaman keessaa 19 rakkoo nageenyaa qabaachuudhaan kan ka'e muddee bara 2023 hanga guraandhala bara 2024 gidduutti namoonni 40,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uu ibseeti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kuni dhaabbileen fayyaa hedduun hojii dhaabuu isaaniin daa'imman gara 3,800 fi haadholiin harmaa hoosisan 800 ta'an kunuunsa fayyaa barbaachisaa akka hin arganne taasisee jiras jechuun Ochaan ibseeti jira. Kana malees bara 2018 irraa eegalee walitti bu'iinsi itti fufiinsaan deemaa jiruun godinaalee Booranaa Bahaa, Gujii, Wallagga Arfanii fi Gujii Lixaatti namoonni 600 fi 83 tilmaamaman buqqa'anii akka hafan waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan gabaasa isaatiin eereeti jira. Godina Harargee Lixaa keessatti namoonni 317 ta'an hanqina bishaan dhugaatiitiif saaxilamuudhaan rakkata akka jiran dhaabbatichi kun ibseeti jira. Itoophiyaa keessatti sababa waraanaa, hongee fi rakkoolee namtolcheetiin hanga onkololeessa bara 2023 namoonni miiliyoona 4.6 ta'an buqqa'uu isaanii gabaasa kana keessatti eereetii jira. Dhaabbileen namoomaa fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa garagaraan Itoophiyaa keessatti rakkoon hamma nagamu qorachuudhaan akka uggaasan gabaasan mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin iyya siyaasaatii beelli hin jiru buqqaatiin hin jiru jechuudhaan kan inni dippiloomaasii sobaa irratti hundaa'e hojjetaati jiru. Garuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kun yeroo muraasa keessatti qorannoo kana geggeessuudhaan gabaasa dheeraa kana baaseeti jira. Nuti gaggabaabsineeti kan isin biraan geenye kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Keessumaa godinaalee lixaa arfan keessatti waggaa tokko guutuu dhibeen busaa kun namoota hedduu akka weerare ni beekama. Mootummaan Itoophiyaa akka waan gurraan hin dhageenye yookaan ijaan argee callisaan ilaalaa ture. Kanaanis lubbuun namootaa keessumaa daa'imman hedduu akka baalaatti harcaanii jiru. Dhibeen koleeraa immoo godinaalee baha Oromiyaa kan Harargee lammanii fi daangaalee naannoo Hararii wal qabate namoota hedduu galaafataa jira. Naannoo bulchiinsi mootummaa naannoo Hararii torban lama dura ibsa baasee ture. Dhibeen kun naannoo Oromiyaa wajjin wal qabatee babal'ataa jira jedheeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya gabaasi Ochaan baase kun gabaasa gaara hin jedhamu. Gabaasi kun guutummaa guutuutti gahaa ta'uu baatu iyyuu rakkoon uummata Oromoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin argamaa jira akka jennu nu taasiseeti jira. Odeessa keenya xumuraatiin Oromiyaa keessatti waraanni bilxiginnaa qe'ee fi qabeenya uummataa ibiddaan gubuun barbadeessaa akka jiru odeeffanneeti jira. Akka odeessi keenya ifoomsutti lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa ona Gidaamii ganda Kaara Kormaa bakka Waragoo jedhamutti gaafa bitootessa 24 irraa kaasee waraanni PP manneen uummataa ibiddaan barbadeessaa turuu maddeen keenya himaniiru. Waraanni mootummaa PP shanii deeggartu jechuun manneen qonnaan bultootaa gubaa qabeenya saamaa akka ture odeeffannoon keenya ifoomseeti jira. Godina Wallaggaa aanaa Gidaamii kana keessatti qonnaan bultoonni manneen isaanii jalaa gubate muraasni maqaa isaanii yoo dhoofne Jimaataa Dassaalenyi Garbaa, Sayid Fiqaaduu Dheeressaa erga ajjeesanii booda mana isaa jalaa gubanii, Nasruddin Muhammad Mullataa Xiiqii abbaa fi ilma jechuudha. Gamulaa Tafarraa, Abdurrahmaan Abdiisaa, Xaafaa Waldee, Kennisaa Shannaafii fi Tashoomaa Ciibsaa Gindaabaa kanneen jedhaman jalaa manneen jireenyaa isaanii gubanii qabeenya isaanii immoo saamanii feetanii akka deeman kan odeeffanne. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa ona Beegiittis yakki kun raawwatee jira jedhameeti jira. Namoonni qabeenyi isaanii dhaabbataa ibiddaan jalaa gubachuun qabeenyi isaanii socho'aa kanneen akka loonii immoo waraanni mootummaa jalaa ooffachuun akka deeme baruun danda'ameeti jira. Kana malees kibba baha Oromiyaa
godina Arsii ona gada basaasaa gandeen Cofraa Shaashee fi Hulluuqeetti manneen uummataa 30 ol ta'an waraanni PP akka biddaan gube maddeen ifoomsanii jiru. Loltoonni mootummaa adaba hin qabne manneen uummataa gubuun jiraattota dirree gubbaatti gatuun jireenya gadadoof isaan saaxiluu itti fufanii jiru. Gubachuu manneen jiraattotaa fi saamamuu qabeenya uummata Oromoo kana keessatti caasaan bulchiinsaa akka hirmaataa tureen odeeffanneeti jira. Keessumaa aanaa Aggadab Asaasaa keessatti bulchaan aanichaa obbo Muhammad Kadir jedhamu kun kan suuraa isaa armaan olitti argaa jirtan kun shanee deeggartu jechuudhaan namoota erga maqaan adda baasee booda hidhattoota itti erguun uummata dararaa akka jiru maddeen keenya himaniiru. Otoo dubbannu koreen nageenyaa obbo Shimallis Abdiisaa hoogganan kun hanga caasaa gandaatti gadi bu'uudhaan kan isaan caasaa qabanu. Caasaan gandaa abbooma barbaade namni kun shanee deeggaraa, namni kun shanee sooraa, namni kun shaneedhaaf loojistikii dhiyeessa jechuudhaan maqaa itti baasa. Erga maqaa itti baasee booda immoo loltoota mootummaa dhaqanii nama sana hattaakki godhu yookaan hin ajjeesuu, hin hidhu yookaan hin dararu, qabeenya isaa gubu ni barbadeessu, hin saamu jechuudha. Kun kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti waanuma itti fufee jirudha. Kanaafuu mootummaan afaan qawweetti amanu badii hojjechuurraa duuba waan hin deebineef uummanni Oromoo tokkummaadhaan falmachuun mootummaa nama nyaatu kan ofirraa akka fonqolchuu abdii qabna jenneetu dubbanna. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture ana Buunnaa Waabeekooti. Dhimma siyaasa Oromoo irratti jabaannee akka hojjennuuf deeggarsi isinuuf taasiftan gumaachi keessan olaanaa waan ta'eef toora chaanaalii Gullallee Miidiyaa Niitoorkii sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan akkasumas karaa chaanaalii Telegiraama Gullallee Miidiyaa Niitoorkii jedhuun sarchi gochuudhaan akka nu hordoftan. Gama biraan sagantaan keenya yoo isinitti tole nu deeggaruudhaan istiikara bituudhaan akka nu deeggartanu waamichaa isiniif dhiyeessina. Wanta nu daawwattaniif galatooma.